bar. No, kiji bazum jadi edemo ya ada jijire mallaka defatte nan jare mallaka. Inta dim yomi la kasi godu ati turra sana anje ufan ta ko sige anje nan genye je namni warri commenti na timetiti simbin neti na khadi bari jannan aye je khay khudi sitti me sarufe. Agak nan jare ma ki jarsige kare barre selan. Ma uffata maakiin kennin naan jennaan okkee dheerti kolfinaan kolfee akkas jedhelaan fatiyaasaa jedhe inni kaargoodhaan ergitee iyyuu qaqqabee jira jennaan kan maakii kaargoon fudhachuu dideen jedheen. Dhugaa isaati bar dhageeffatu gizee meeqa jechuun inni gaa jechuun dhufeen itti ani ittiin himne ilaa amma warri koomantii dhufeen itti hime uffata siibite inni natti himne baay'isawi. Uffata siibite naan jaan warri koomantii natti hime aan dhufe si gaafanne deebisee naan hin binneet hayyeetin ani isa si gaafanne calje kaleessa sammoota salu buufata fatiyeen takka si fidde naan jee aan uffatuma kamiin jeen uffatni naan finneen jennaan hayyee jeetuma callise. Sambooda haadhati akka uffata naa biteen yaadee jechuu ati kakaargoon ergitee ogee yoo inni uffata siibite ana sikitaata malubbu maakiyye yene mangistaan ci kaayro mangistaan ጊዜ አከስ ናንጆ ጊዜ አከና ጉርጉራቴ ዲንጄል አንቺ የካይሮ ቅመም ባለሽበት የፈለሽውን ማመጣልሽ ነፃ ሁሉ ነው የምሰጥሽ እኮ ነኝ አንበር ግን ቤታቢ ስጦታ ሲከኑ እንደ ማህቢብቲ አቲ መንግስቲ ካይሮ ተባል ከማንም በሞያም ሆነ ባለባበስ ቪዲዮ በመቅዳት እስቲ አንዳቸው ይውጡና ያሳዩ ፈቲያ ቢያንስ ለሁላችንም አንድ አይነት አታርጊና ቼንጅ ጎድ ጀቹን ሁንዳው ንግስት የቴንደን ደሱ ቢያንስ ቼንጅ ጎድ ጀቹን ጅጅሪ በቃ አምበር ነምን ጊዜ አከነ ፋርስ ዋንቦሩን አረብስነ ፈቀድ ያ ፈቲያ አከነ ፋርስን አንፋሩን ጃረዱ አላህ ሲደረሱ ማለት እየተካስን ተቆበር ማለት አለዲ አዳ ኦሮሞ ኦልሰከንቴ ረቢ ገዲታቴ ዱወራናን ቢስቴ በረት ማኪ ክሎሮክሲራ ያሉት ከና ሳንቆፋ አለዲ ከላይፊ ረቲዮ ከላይፊ ደንገዳ ፈቲያ አሲ አከ ጆንሲና ፊጌ ማነ ከንከን ዱፍኔ ሰነን ራፍዴ Tuni wai tui mal ya ki mana gesi tuni bar gororo kya go lemiun di maltat ende na jisikaya tiar ati bar dis mahki dis mai dua setotash kita kalena khante beita mana khante beita kana sikenu de makamaki ya farin bal ga faisina kasati crorox idechu foota reference raqa buechu echuun uffanni wanni irratti ta'e waan uffadhu beetin jechuun guyyaa yeroo duraatiif rifeensa qullaa gaafsan hospitaala keessatti raabaasi fooxaa. Waa jirti uffata kee godha uffata jaarsa kee arra galgalaa fidinaa fi duubaannaa sindheessu yaa fatiyaa. Wanti keessaa uffata sii bitee? Naa bitee jira. Sibitu sa እርግጠኛ ዳርሲታ ፊዲካ ናቢቴ ሃያ ኦሮሞ ሁንደ ኦሶ ይነቲ ምን ኦሮሞ ሁንዲ ነቲ ይብቴበር ኦሶ ይነቲ ኦሮሞ ሊባር እንዲ ቤካ ዱማከስ ጀዴ ከኤ ኖ ፈትዬ ጀዴ ittin kennin nan jede mali fennan wan brat ittina kennitan nan jede achi ka'e yaada jijjiirrate isaan ani sisha yomu kalin ran fanne maqay commenti sa keessa baasetin hojjedha keessa dhufe man nan jede inni kaargootu qaqqabe fatiyye mali genna kammaaki kaargoo fudhachuu dide ibsishaan jede dhugaa dabar hay ture baranchi warra turban takatemi kana minatti mi turban takkabar እና አልከሰቴቹዳ ማኪያቲ ንግስት እስቲ ገነፉ ዲባይቲ ሜኒ ፈጠራቱ ረመዳንን በይ አናተ ስፖንሰር ዋሁንደ ዋለት ደቁባንዴም በርባና ቁባኒ ሲደምሲስ ሲገሬ ቁባኒ የቦዳ ስር ድፍቴ ዋን ቀርሽ ቆመ ቁዳይ ነባይስ ተቴ እዩ ደም ዳጉረ ቀበቴ ራራኮን ቀብካን ከዲዩ ከነበ ብራድ ይየመልከ እዩ ዱጋ አይ ለኪ ያለ ፈትየና ራሃፉስ ሰሞነ ከደማት ታተሳ ላይቭ ላይ ሄዱስ ልጅቱ ተናፍቀሻል ብቻ ያ ወከልመቲ ኩርነን ቦዳ ከነ ረቢዎች
hariiroo uummachuuf si galee du'aa eegoo godhachuuf. Wow, this is crazy. Ati sigaka ummata kaani ummanni kan masjida naqan online irraa baranii hanga taajudaa numuuf hanga attaraawwiin numa asirraa badanii likka gisee dhumatu dhufanii wallahi masjida naqee dhufee akkasumatti hin ta'e yaa rabbii kiyya. Adilin beeka akkas Nasraa Gursum le'elt Nasraa Gursum kottu sin agarsiisa ati nigistii dhaabar way sin agarsiisa garuu maakiin caaltu namni maakii naa caalu hin jiru ifa mana godha qoy Nasraan agarsiisa way agarsiisa anchi diaspora na tokko eda Jarman jirti lal anin ke akkanatti screenshot si godhe lubbu si gaeega kana caalate nyaanis si galee rakkoodha. Guys, asli Maki ko, bareedduu ko, giftii ko. Ati giftii jechuun beektaa? Bannaate Dikkoo jechuun beektaa? shiitee xiyyanaa fidii ani. Dikkoo jedhee sii baase maqaa kee. Maal jetta dikkoo jedhee sii baase? Buna dhaabuu jirtaasa? Makiyyee bannaati taa'ee dhakaa'u laata? Buna aftira booda dalagaa aftira booda akaawama amma akaawama. Amma akaa'amee makiyyee booda gisee akka faxartee kaateen hixaana kee irra keessee faxartee akka kaateen fuutee immoo du'aa goota jechuudha. Okay. Aftira dalagatte jechuun ammaati. Aftira shambuusaan xabbasne bakka shambuusaan xabbasaa bahe. Sambuusaa qofan naafe. Buna jaalattee jechuun osoo aftira dalagii kabunaa hoytu. Allahu akbar nena bunna nama la Itoophiyaa akkasitti na erga beebitti. Khaleena dhufee dhumatee inni duraan na erga dhumatee kana gadi godha. Lan ayutti Itoophiyaa irraa na dhufe xiqqoodha iyyuu kun. Gurraacha dhuida. Yaa gurraacha fedha yoo keessummaan jiraate immoo aannan inni danfisa yoo warri Harargee fi warri olii Jimmaa fi Arsiidhaan warri Arsii Jimmaa yoo dhufan gurraacha. Harargee yoo mana koo dhufe immoo aannan inni danfisa yoo barbaade gurraacha dhuga. Banagaraachin la Jimmaa barhaa gurraacha dhugu. Kasiin jedhee wanni isni dhugani miti Arsiin hin dhugdu. Aannan illee ni dhugan isaan. Arsii aannan dhugan dhugaa keeti. Yaa. Baali Arsiin aannan ni dhugan. Warra Jimmaa jira gurraacha jaalatu. Gurraachi dawaadha beekadhu dawaadha bar. Gurraachi dawaadha makiyyee. Mee taaptaap godhan laalinaati. Maakii mee taaptaap naa godhanu qabime rakkoon qabu. Maakiyyaa akkatti sabab bareedaa jirta maal isaa? Bachiri libbistikii akka keenyaatti laqallaqattu war. Atuma libbistikii laqallaqatii mucaan namaa nawralee dhuftu maashaallah. Maashaallah. Siin jaalladhaa bar maakiyyaa galata guddaa nafraa qabdaa. Galanni kee sanuu no qoy galanni kee wallahi guyyaa Cloroxii fi guyyaa engadda hospitaalatti namaatti fidumo guyyaa sana yoomuun irraanfadhu wallahi yoon ani paartii sii qopheessee iyyuu barsiifi xiqqaataa bar qoy ansi laabisishaan biyya kana jiraate anatu ija sin cufee baalaantaayii akka baalaantaayinii godhe makiinaa takka biteetiin sidii kenna sila tujjaara ta'e sila tujjaara ta'e baga jidduu na hidhandee makiinaa takka biteen seenan Kachiti agaknya tujjara Kairoo ta'e siin jechuu kiyya bar tujjara ma Itoophiyaatti makiinaan qaba bar siin Itoophiyaan jirtu ka bakka keessan namaa kan yoo jettanii kenna. Abibti garaaja keessa makiinaa 8tu ta'aa jira bar kan abbaa kiyyaa Allah yarhamu. Nin beeka Fatiyee BBC irratti dhageegaa istaaftaa budhame. Ni beektaani? Beekun kee waan beekuu keeti. እና
Inna hajaan kee aboo maafi ilaallaan hajaan kee aazaan kee wajjatti yaadde hundi akka feestaa fi akka qallaaliitti siif ta'u labbuna kana akkanatti dhagaa'ee jechuudha. Amiin amiin. Guys tap tap godha. እንጆቹ በርካ የሮኬ ሲሞት ጉማን በጣም ወድሻለሁ አንቺንና አሽቲን በጣም ነው ወዳችሁ ሲባ አሽቲ ማለ ያነመ ተከንጃለቱ አልካይሮ ከሰ ነመተክ ይርቲ አሽቲ ነጀራ ኦሮሞ ወአለይኩም አሰላም Guys tap tap godha. እንጆቹ ነብራ Tap tap godha. ነብራም ፋርሳ እንጂ ማኪ ኢዳ ፈከም ልኩ ወደተሙ ማል Maal hojjettati? መጣሻዊ መጣሽ አልኩ ነው ጀዳ ቀን አልጫ ነው ጀዳ በቃ ሲገሌ አይቤ ነው ጀዳ አንቃቁ ነው ጀዳ የለታታ ጉዳሮኮ Hanqaaquunis nin hojjedha ittiin dubbatamtisa? ni laffeela jedhu ni hojjedha jedhu warri olii kun warra olii jechuun arsiif jimmanii No, hin hojjedha osoo hin ta'in lukuu gisee gootu killee irra kaa'uun lakkoomsa keessan seentu jeeti bara. Guys lamaan. Lukuu gootee killee irratti affeeruun lakkoomsa keessan taa'u hin seenu jeeti erfatiyyee bikasanii waan biraa jijjiira. okay look what that there atin ang gagawa pele yama ki gubadder Maal taate? ubun dubbatte Maaltu si xabbase? Zayitii si xabbaseesa? Anchi maaltu si xabbase? no zaiti miti isa kana caafi isa ibiddatti boba'e Ibidda irraa xiqqeessiree buna gisee haa qoytu. xiqqeesseen jira bar no achi gama sana keenyaan iyyii irratti qabate malee xiqqeesseen jira bar way maakisha lubbu baratni beektami maakiyyee maakin jallatu nama isi faarsuun jallatu garuu nama na faarsu. si gizeen si arkufaa miira keessan gala Wallahi billahi ani mooraalii namaatiif hin callisa malee annamuma nama na arrabsu nama na faarsu. Mooraalii keetiif malee wallahi annamni yoo na faarsu nin aaraawun fedhu nama na faarsu. Biyaansi baqa takkuma na faarsite baqa maakiin tun nama gaarii dhumatte na duuba na faarsi anna keessee na faarsin waan na arrabsu jirtu na fakkaata. okay Aye. Ati bar nama addaati maakii Na duuba na faarsi si galee maali hinaaftuu qabdataa xalaata qabdataa si galee akkatti jaalladhu baruu qaba hin fedhu waan nama na faarsu jaalladhu. Allah liking godhu nama na faarsu fatiyyee baqa na faarsin akkumatti haasoo isheen fiqir. wayne dhiisi maakii taa'ii carraa kana argattu yaa maakii namni meeqa boohaa bulanii fatiyyee nu faarsi jedhanii keessaa dhufanii na kadhatan ijoollee kaayiroo feemasoonni xixiqqoon Feemasa xixiqqaaf gurguddaa jira lamoo. kan akka ebeluufaa kan akka ebeluufaa Anchi yaadaan bunni keenatti as dhufe wallahi yaadaan. akkam Magic. Yaadaan. maal ta'ee si dhufe bunni kiyya Maal mana firjaa keessisa? Maal mana firjaa keessa keessisa?
Maatiidha shambusaan deebisee xiqqoodha ka sadii afur saffafadhaan nan gahu. Raanfattee waan buna acha keessa na fakkaate. Osoo itu.